Akkam jirtu hordoftoota YouTube galata waaqayyoo har'a waa'ee YouTube isinitti himuu dhufe jechuudha. Viidiyoo hanga xumuraa ilaaladha. Waa'ee YouTube fakkeenyaaf viidiyoo tokko hojjannee YouTube irratti osoo poostii hin godhin dura wantoonni sirreessuu qabnu. Viidiyoo kana hojjedhu warroota haaraa YouTuberii haaraa warroota taatan isiniif jechuudha. warri beektan osoo hin ta'e warroota hin beekne fi viidiyoo hanga xumuraa ilaaladha jechuudha. So akkuma duratti isiniin jedhee viidiyoo hojjannee poostii gochuun dura wantoonni sirreessuu qabnu, wantoonni baruu qabnu, seera YouTube kana tokko osoo isinitti hin dheeressin isiniif hojjedha jechuudha. Hanga xumuraatitti viidiyoo ilaaladha. Eshi galuudhaaf egaa gara YouTube seenna. Gara YouTube seennee achiin viidiyoo gizeen poostii godhu wantin sirreessuu qabu walumaan ilaala. Eshi amma YouTube irra seennee viidiyoo poostii gochuuf asiddoo milikkita ida'uu qabdu kana tuqna jechuudha. Eshi gara viidiyoo keenyatti gara gaalaarii keenyatti jechuudha kan nu geessu. Isaa booda viidiyoo dheeraa poostii gochuu barbaanne viidiyoo jedhu kana tuqna jechuudha. Short viidiyoo gabaabaa short viidiyoo immoo yoo poostii gochuu barbaanne ishee short jettu kana tuqna jechuudha. Live yoo seenuu barbaanne immoo live jettu kana tuqna jechuudha. Live yeroo biraatis kanan isiniif hojjedhu ta'a jechuudha bal'isee. Amma viidiyoo dheeran poostii gochuu barbaada waan ta'eef viidiyoon fudhadha. Viidiyoowwan as keessaa kana keessaa amma isinitti argisiisuudhaaf viidiyoo tokkoon fudhadhaa jechuudha. Amma fakkeenyaaf daqiiqaa 13 jedhu kana daqiiqa 13 sekondii 19 kana gadi qaba jechuudha. Na fudhadhaa. ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንዴት ናችሁ? አሱማን ቪዲዮ oga posti goonu sa'aatii meeqatti yoo posti goone wayya sa'aatii kamirra fakkeenyaaf sa'aatii kamirra warri nuyi subscribe nu godhan online irra kan ta'an isa jedhu online irra akkamitti akka warri YouTube keessan subscribe sin taasisan sa'aatii meeqatti kan online irra galan isa bal'isee viidiyoo yeroo biraa kanan isiniif hojjedhu ta'a jechuudha. Garuu arraaf isin immoo sa'aatii kamirratti post osoo gootanii shaggaadha kan jedhuun isiniif qooda jechuudha. Fakkeenyaaf sa'aatiin keessa wal fakkaataa ta'uu qaba jechuudha. Innis maalidha? Fakkeenyaaf kaleessa viidiyoo poostii kan gootan ganama keessaa sa'aatii 2tti yoo ta'e yoo sa'aatii 3tti ta'e borus immoo yeroo hittaanus immoo kan poostii gochuu qabdan sa'aatuma kalee poostitti gootan sanitti ta'uu qaba yookiin sa'aatii arra poostitti gootan sanitti borus poostii gochuu qabdu. Fakkeenyaaf arra ganama gallakkistanii borumoo kan galgala gallakkistanoo ta'e sa'aatii waliin fakkaanne ta'a jechuudha. Kanaafiyyuu sa'aatiin keessan dhaabbataa ta'uu qaba. Akkuma isiniin jedhe arra yoo sa'aatii 2 yookiin 3tti postottan ganama keessaa ta'u galgala keessaa ta'u akkasitti yoo postottan poostii gootan viidiyoo YouTube irratti borus immoo sa'aatuma arra poostii gootan san irratti poostii gochuu qabdu jechuudha. Kunis maaliif nu fayyada yoo jettanii namoonni YouTube keessan ilaalanii notification keessan hin naqaa fi sa'aatii wal fakkaatitti ta'uu qaba. Isin sa'aatii keessan dhaabbataa godhannaani isin hordofuu jechuudha, isin eeguu jechuudha. Kanaafuu sa'aatiin keessan wal fakkaataa ta'uu qaba. Akkasuma immoo osoo gara galgala fakkeenyaaf akka Itoophiyaatti galgala keessa naannoo sa'aatii 1 akkabaabii galgala osoo gallakkistanii shaggaadha kana isiniif hanan dabarsaa jechuudha. Sa'aatii sanitti shaggaadha gara galgala. Akkasuma immoo sanbata guddaa naannoo sa'aatii misaadhaan booda naannoo safa osoo gallakkistanii baay'ee shaggaadha. Gina akkuma isiniin jedhe immoo warroonni YouTube keessan subscribe godhan biyya akkamii akka jiraatan eessa biyya kamirraa ta'anii baay'inaan asin hordofan sa'aatii meeqarra warri YouTube keessan warri maatii isiniif ta'an immoo sa'aatii meeqarra online irra galuu kan jedhu immoo yeroo biraa akkuma isiniin jedhe bal'isee kanan viidiyoo isiniif hojjedhu ta'a jechuudha. Garuu arraaf immoo isa ani isiniin jedhe kana yoo itti fayyadamtan baay'ee isin gargaara jedhee tayyaada jechuudha. YouTubein keessan akka guddatuu fi kuni
isin gargaara jechuudha. Kuni karaa tokkodha. Maaliif sa'aatiin keenya wal fakkaataa ta'uu qaba. Akkuma dura isiniin jedhee akkasuma ammoo viidiyoo daftanii poosti gochuu qabdu. Batalee warroonni haaraa taatan viidiyoo daftanii hojjechuu qabdu. Inni immoo hambiraa yuutuubiidhaaf hin fayyada. Warroota haaraa yuutuubarii taataniif hin fayyada jedhee kanan yaadu. Kanan isiniif dabarsu shaggaa kan ta'anirree kanan itti fayyadamedha. Kanan itti fayyadamudha jechuudha. Kanan isiniif dabarsu viidiyoon keessan daqiiqaa 10 ol ta'uu qaba. 10 ol osoo ta'e shaggaadha. Daqiiqaa 3 daqiiqaa 5 akkas poosti gochuurra viidiyoo dheeraa poosti gochuu qabdu yeroo viidiyoo upload gootan jechuudha yuutuubii irratti. Daqiiqaa 15 daqiiqaa 10 ol ta'e yuutuubiin irra akkasitti sirritti fudhata isa jechuudha kan deeggaru yuutuubiin irra viidiyoo taanan shoortii ergan taane yoo shoortii ta'e rakkoon qabu odoo daqiiqaa takkas hin guutin shoortii poosti gochuu hin dandeessu jechuudha. Garuu viidiyoo dheeraa upload gootu taanan viidiyoon keessan daqiiqaa 10 yoo ta'e filatamaadha jechuudha. Kanaafuu haala kanaan har'aaf kanan isinitti himee haala kanaan itti fayyadamaadha. Itti isin fayyada jechuudha. Anis wantan itti fayyadamu waan ta'eef isin fayyada haala kanaan warroonni hin beekne itti fayyadamaadha. Neekistan jettuun toqa jechuudha. Sabooda gara kanatti nuuf fidaa jechuudha. Asitti wanni sirreessinu baay'een jechuudha. Amma iddoo kanatti inni dura asitti yoo tamni'eel hojjannee firaanne tamni'eel fuuldura isaatirratti gizee waan viidiyoo san ibsu tamni'eel hojjanne tamni'eel akkamitti akka hojjetamu mooyyuu yeroo biraa viidiyoo isinii kanan hojjedha jechuudha. Isin yoo tamni'eel qabaattan iddoo kana iddoo milikkita irsaasii qabdu tana tuqxaniitu tamni'eel keessan gizee iddoo tana tuqxan gara gaalarii keessanii keessan geessaa tamni'eel hojjettaniif san qopheessitaniif san fidduu jechuudha. Irra gootu jechuudha. Fakkeenyaaf isinitti argisiisuudhaaf waan ta'eef tamni'eelis iffidu jechuudha. Ittiin hojjannis isinitti argisiisuudhaafani. Gizee biraa akkaatti tamni'eeliin immoo hojjetamu viidiyoo nan hojjedha jechuudha. Isaa booda erga tamni'eelichas gootanii isaa booda maal gootu asitti ri'isii yookiin mata duree barreeffama viidiyoon isin poosti gootan sun maal akka ta'e kan ibsu jechuudha. Viidiyoon isin poosti gootan sun maal akka ta'e kan ibsu gama barreeffamaatiin asitti barreessitu jechuudha. Kinoo iddoo duwwaa lafa nuuf kaa'ee jira jechuudha. Harkaan iddoo kana gizee gadi tuqxan kiiboordiin keessan isinii baarkumaan gadi tuqxu kiiboordiin keessan isiniif ba'a jechuudha. Wanna barbaadan barreessitu jechuudha. Waan barbaadan barreessuu dandeessu jechuudha. Isin wanta barbaadan wanta ibsu wanta viidiyoo kana ibsu barreessitanii isaa booda as iddoo kanatti wanta viidiyoo ibsu hin barreessitu jechuudha. Isaa booda ammoo isa asitti barreessite san koppii godhattu. Isa asitti barreessite san koppii godhattu. Achi iddoo kana tuqxu jechuudha. Iddoo kana hin tuqxu. Isaa booda asitti isa achitti barreessitanii koppii godhattan san yookiin immoo digamee yoo koppiis godhachuu barbaadan yeroo deebitanii kan achitti barreessitan san mata duree viidiyoo san ibsu erga barreessitanii irra deebitanii iddoo kanatti isin barreessitu. Achi erga barreessitanii raawwattanii haashtaag kan jedhu hin jira jechuudha. Haashtaag iddoo kana. Iddoo kana. Egaa kun maaliif fayyada yoo jettanii viidiyoon keessan akka vaayiraalii ba'u fayyada jechuudha. Namoota baay'ee bira akka ga'u fayyada jechuudha. Amma fakkeenyaaf ani zim jedhee akkam jedheen barreessaa. Zim jedhee mata duree ani akka anamma isinitti argisiisuudhaaf ani isin ga'een wanta achitti barreessitan sana asitti barreessitanii jechuudha. Wanta viidiyoo san ibsu sanan barreessitanii isaa booda immoo haashtaag kan jedhu iddoo kana hin tuqxu yookiin immoo maal gootu as dhuftaniitu bilbila keessanirra haashtaag kan jedhu kinoo isa kana hin tuqxu gadi. Isaa booda daraddaramaniiti isiniif ba'u jechuudha. Isaan kana hin tuqxu jechuudha. Kan barbaadda isin kan barbaadan tuqxan nama fakkeenyaaf kan na bira jiru. Ammas irra deebitanii haashtaag kan jedhu ammas diggaamii kanuma tuqxu irra deebitanii isaan kana irra deebitanii akkasittiin tuqxuu jechuudha. Kuni maaliif fayyada? Akkuma duratti isiniin jedhe viidiyoon keenya akka vaayiraalii ba'u fayyada jechuudha. Egaa ergaasitti kanas sirreessinee raawwannee iddoodhuma tana tuqnee duubatti deebinaa jechuudha. Duubatti deebina. Egaa asitti samma yoo iriisi viidiyoo san ibsu barreessitan sim jettanii
iriisii viidiyoo san ibsa nama isinitti argisiisuudhaafani isin wanta viidiyoo san ibsuudha. Iddoo kanatti kan barreessitanii isaa booda kana iddoo kana sirreessuu qabdu public ta'uu qaba. Akka private irra hin goone jechuudha. Public akka ta'e kuni sirreessuu qabdu iddoo kana tuqxanii isa tokkoffaa kanarra taa'uu qabaa jechuudha. Nama hunda bira akka ga'u jechuudha. Kanaafuu isa kana sirreessuu qabdu erga tokkoffaarra akka jiru beektanii duubatti deebitu jechuudha. Achi ifama duubatti na deebise. Achi asitti amma sirreessine erga kana asitti sirreessine thumbnailitti finne mata duree isaa barreessine kana erga sirreessine next tan jettu baddaa hin jirti post gochuudhaaf jechuudha. Viidiyoo next tan jettu tuqnaa jechuudha. Gara kanatti nu fide. Yeroo baay'ee viidiyoon keessan warroonni koomentiin viidiyoo post gootanii koomentii namni akka isiniif hin barreessine cufaa kan ta'u isa kanarra waan gootaniif isa kanarra jechuudha. Amma fakkeenyaaf isa kanarra yoo gootanii isaa booda upload viidiyoo kan jiru kana yoo tuqxan post ta'a jechuudha. Maal goone jechuudha koomentii cufne jechuudha. Kanaafiyyuu isa kanarra gochuu hin qabnu. Isa yeroo hunda viidiyoo isa lammaffaa kanarra kan gochuu qabdan. Kanarra jechuudha. Koomentiin keessan akka banamu yoo barbaadan isa lammaffaa kanarra goona jechuudha. Akkasitti isa lammaffaa kanarra ta'uu qabaa yookiin immoo yoo iddoo kana jiraate immoo upload viidiyoo kan jedhu kana tuqxaniitu post gootu jechuudha. Kanaafiyyuu isaa booda iddoo kana tuqxan viidiyoon post ta'a lakkaa'ee isaa booda yeroo daqiiqaa isaa xumure post ta'a jechuudha YouTube keenya irratti. Anamma isinitti argisiisuudhaafani postiin godhu kanaafuu duubattan deebi'aa jechuudha. Haala kanaan sirreeffachuu dandeenya. Ganama postiin godhu waan ta'eef duubattan deebi'a jechuudha. Viidiyoo duubattan deebisa. Viidiyoon irraa kana fakkaata. Gabaabumatti daqiiqaa gabaabsee warroonni haaraa taataniif wantoota sirreessuu qabdan isa kanan isiniif hojjadhee yoo viidiyoo yaada yoo qabaattan viidiyoon gadhumaa ilaalaa yaada gaafii yoo qabaattan na barreessuu dandeessu. Yaada keessanis immoo naaf barreessuu dandeessu jechuudha. Kanas nu hojjatte kana sirreessite hojjettan yaada keessan na fudhadhaa naaf barreessaa. Viidiyoo laayikii godhaa. Warroonni haaraan gara YouTube immoo dhuftan YouTube subscribe godhaa. Maatii naaf taa'in isiniin jechuu barbaada. Guddaa isaa galatooma.